dhugaa rabbii isinitti himu karaa keessaa nama wayii bilbilee gaafadhee namuma yaada qabu nama guddaa bilbilee gaafadhee yeroo ammaa kanatti ijoollee bosona jirtu ijoollee abaa'oo caalaa ka ummata dararaa jiru kaadiree mootummaatii jira. As gara dheeraa kana tamoon torban darbe keessa qawwee dhukaasuu eegalan manguddoon jaarsummaa itti dhayxee amma yeroon asmaraadha dhukaasa nurraa dhaaba asmaraa kana haamannee alaa galfanna dhiisaa jennaani warri bosona jiru dhiisee jiran dhukaasuu dhiisee jiran kaadireen garuu isin shaneedha shanee qallabdan shanee hidhachiiftan shanee gumaachitan jiraniitiin halkanii guyyaa mana irratti gubaa jiran mana irratti cobsaa jiran qotee bula hunda haadha abbaa qabdanii dawwala gaafadha hundi keessan haadha abbaa namni qabne jiru bataam namni hasaasinu qaamni biyya bulchu nagaya barbaadu osoo danda'amu nagaya eebochuun osoo danda'amu akkamitti bakka hundatti waa guba magaalatti masjiida guba beeta kiristaana guba baadiyyaatti mana qotee bulaa guba qabeenya guba qamadii guba garbuu guba maal wanni lafarra deemu wanni namni oromoo nyaatu dhugu hundi isaa shaneesatti fakkaata rabbi shansin bulchini ilma haadha gadi raawu naal diinak wannummaan oromiyaa keessa socho'u hundi isaa shanee itti fakkaata namicha xiyyaaran sitti dhufe waliin mari'atte bakka waan isaan barbaadan gootati ila qaamni lama yoo wal lole jaarsummaaf qophaayuu dura mariidhaaf qophaayuu dura waan qaamni loluun sun barbaadu kennuuf qophaayuun dirqama duraanuu waan wayii dhabee bosona seenee siin lolaa jira waan inni barbaadu san yoo kenneef namni si gabbaru jiru jechuudha. Kana jechuun immootu ummata miskiina fixi jechuu miti ummanni miskiinni sin beeku warri bosona jiru hin beeku warra bosona jiru hin beeku baay'ee nama dhukkubsa baay'ee nama guba bara haa ilmi kee deeggara abaawoti jedhaniitiin gabbuusanii haadha ajjeesan kan arguu caala maaltu nama dhukkubsa maaltu nama guba kana caala akkam ta'u ummanni miskiinni gibira isinii kafalee jiraatu kun maal ta'uu qabaadha barama kanu dhibaa jiru kana gizee alagaan isinitti roorrisu ilma abbaa gadaati jennee isin wajjin jirra yeroo isin immootu as deebitanii haadhaaf abbaa irraa qalattan ummata isin dayeetiin isin baatee isin guddise fincaan isin irraa qargee isin nyaachisee isin balsiifate ajjeeftanoo akkam jennu nuti asii sababaa keessaniin alagaa warra gumaataan biyya keessatti isin nu fixaa jirtan kara taanu dhabne kara qabatu dhabe ummanni nagaya barbaada jara kenna qaamni lamaan bosona walitti bosona jirtanii ka mootummaa jirtanillee ummanni oromoo nagaya barbaada ummanni hawaasni lafarra jiru haadha abbaan keessan ummanni isin irraa dhalattan nagaya barbaada nagaya buusuuf immootu warra walitti dhukaasanii jirtan filannoon lama qofa yookiin waan isaan barbaadan gootanii araaramuudha yookiin ummata raachi baatanii bosonatti waltumuudha jechuudha ummata miskiina maa darartanii dhaba ummanni siyaasa keessan hin beeku isin beeku yoo akka carraa gaafa torbaanitti magaalaa gabaa'u TV keessatti isin arge malee waa takkan beeku ummanni miskiinni qulqulluun siyaasa irraa bilisaa kun haga yoomitti dhuma haga yoomitti qe'ee isaa gubata gaaraatti ummata kanaa hoo maali